bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jira ma'ee xamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira ma'ee xamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin arguu rakkina sin arguu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. Gabaa keessatti oomishtoota fi bitattoota wal qunnamsiisuu fi sirna gabaa tasgabbaa diriirsuu fi ga'een waldaalee hojii gamtaa olaanaa akka magaala Shaggariitti barana hojii waldaalee gurmeessuun hojjetameen yuuniyeenota 2 fi waldaaleen 306 gurmaa'uun himame sosochiin muuxannoo qooduu qophaa'ee ogummaa gabbifachuu fi nu qarqaaree jedhan namoonni dubbisne. Yuuniyeeniin keenya kan hundaa yeroo gabaabaa keessa ta'us adda hundaa'ee asii dandeettii raawwachiisummaa isaa cimsaa dhaabbata isaa caasaa deddeebisaa kan ture yeroo ta'u yeroo ammaa kanatti dhiyeessiiwwan garaagaraa meeshaalee indaastirii meeshaalee qonnaa miseensota jiranii fi dhiyeessiiwwan garaagaraa gaba indaastiriif qonna irra jiranii dhiyeessaa kan jiru. Bara 2016 qofa miseensota 650 olii miliyoona 200 kan kenneedha. Miliyoona 200 kenne keessaa bu'aa qulqulluu qofa naannoo miliyoona 10 kan qoodedha bara darbe. Ijaarsa manaatiifis ta'ee barumsaaf ta'ee waan adda addaatiif na liqeeffadhu barbaadu liqeeffadhee achi keessatti nan fayyadama qusannuun kiyyees akka guddatu mataasisee jira jechuudha. Waldaan ijaaramuun bu'aa guddaa qabaa kan himan hirmaattonni kana cimsuu qabnaallee dubbatu. Rakkoo hawaasummaa eeguudhaaf waldichi kan dhaabbateef miseensota isaatiif liqii kennuudha. Miseensonni isaa immoo liqii fudhatan sanaaf rakkoo hawaasummaa isaanii ni hiikkatu. Akkasumas hojiiwwan biizinasii adda addaa keessatti akkasumatti hirmaachuudhaaf liqii dhiyeessuudha. Liqii dhiyeessuun alammoo gama hawaasummaatiinis hojiiwwan adda addaa waan hojjetaman jiru. Hayyuu wal fakkaataa kan qabanii fi fedhiin kan walitti gurmaa'an seeris kan jedhu jechuudha. Waldaaleen kun erga fedhiin walitti gurmaa'anii ofis fayyaduu qabu hawaasas tajaajiluu qabu jechuudha. Galmoota akka waldaa hojii gamtaatti qabamee diinagdee hawaasaa guddisuu gabaa tasgabbeessuu hawaasa diinagdeen of dandeessisuu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamtuu waajjira waldaa hojii gamtaa magaala Shaggar addee Waynashet Gizaw himani. Sosochiif riifoormii kanaan bu'aan eegamu tokko miseensa bal'inaan horachuu akkasumas jireenya miseensota keenyaa fooyyessuun guddina diinagdee biyyaa keessatti gahee isaan akka baatan gochuu cancala gabaa sirreessuudhaan qaaleensa gabaa tasgabbeessu lammiileen qabeenya guddina biyyaarraa karaa qaqqabeessan akka fayyadaman fair distribution of resources uumuu keessatti gahee isaanii akka baatan gochuudha. Walitti hidhamiinsa diinagdee magaalaaf baadiyyaa cimsuu ce'umsa qonnaarraa gara industiriitti taasifnu saffisiisuudha. Magaalaan Shaggar hundeeffamaa asii rakkoolee diinagdee qonnaan bultoota mudachaa ture furuu fi fayyadamummaa hawaasaa guddisuun diinagdee hunda galeessa dhugoomsuu keessatti ciminaan hojjechaa jira kan jedhan kantiibaa magaala Shaggar Dr. Tashooma Addunyaati. Waldaan Shaggar yeroo hundaa qamadii kan oomishu qofa odoo hin taane sona dabalee kan hojjetu ta'uu qaba. Qamadii qofa odoo hin taane fuduraa fi muduraa alargee erguu qaba. Because wanta hunduu waan qabnuuf hojjechuu qofa nurra kan eegamu lafa qabna gabaa qabna bu'uura misoomaa waan qabnuuf. Gosa hojii keenyaa dabalaa jira moo dabalaan jiru kan jedhu laaluu qabna. Kaapitaalli isin dabaltanii dorgomaa isin gooraa moo isin goone kan jedhu laalamuu qaba. Hojii kana milkeessuu fi hojimaata badaa waldaalee hojii gamtaa keessatti mul'atanii dhabamsiisuun tajaajila si'ataa fi ammayyaa kennuu fi sosochii fi riifoormiin waldaalee hojii gamtaa murteessaa ta'uu akeekan. Magaala Shaggar magaala diinagdee tolchuu fi sagantaa sosochii fi riifoormii waldaalee hojii gamtaa cimsuun barbaachisaa ta'uu kaasuun kaayyoo qabame milkeessuu fi qooda fudhattoonni hundi ga'ee isaanii ba'uu akka qaban dhaamani. Feestivaalii aadaa fi aartii Afrikaa bahaa bakka ministeerri muummee Taanaab Tamasgaan Xuruunee argamanitti magaala Finfinnee jiddugala konvenshinii idil addunyaa addisitti eegalame. Ministeerri muummee Taanaab Tamasgaan Xuruunaan feestivaalli kun lammiileen Afrikaa eenyummaa fi aadaa dippiloomaasii cimsuuf qarqaaraa jedhani. Rooba barraa gabaas dabalataa akkana qindeessite. Feestivaalli aadaa fi aartii baha Afrikaa bakka ministeerri muummee Taanaa obbo Tamasgaan Xuruunee hooggantoonni olaanoon federaalaa bakka bu'oonni biyyoota baha Afrikaa ambaasaaddaroonni biyyoota garaagaraa fi naannolee biyyattii kana argamanitti giddugala konvenshinii idil addunyaa addisitti eegalameera.
feestivaalli kun guyyoota afuriif kan turu ta'uu simameera. Ministeerri muummee ittaanaan obbo Tamasgan Xuruunee waltajjicha irratti akka jedhanitti feestivaalli kun lammiileen Afrikaa eenyummaa fi aadaa dippiloomaasii isaanii akka cimsataniif ni gargaaras jedhan. በምስራቅ አፍሪካ ሀገራትም ሆነ በሀገራችን የሚገኙ የብዛ ባህል ሀብቶች ብዮታ በአፍሪካቲስ ተሄም ብየ ኬኛቲ ቀበኝ አዳፊ ዱዳሌን ኢብሲቱ ወሊኒ ቶኩማ ኡመቶታ ፊ ወሊገልቴ ወሎ ሚሶማ ፊ ነገኛ ዋራ ፊዱፍ አከሱመስ ወሊት ዱፌኛ ሐዋሱማ ጭምሱፍ ሁምነ ጉዳ ቀቡ ኩናሞ ዲፕሎማሲ አዳፊ ወሊት ዳሚንሳ ኡመቶታ ከኔኒ ንጭምሳ ከና ፋይዳ ደሜ ከነራ አርገሙ ጭምሱቱ ኑራ የገማ dabalataanis walitti hidhaminsa gabaa aadaa fi aartii uumuun cinaatti nageenya naannawaa kanaa eeguufis kan gargaaru ta'uu dubbataniiru. Biyyoonni baha Afrikaa aadaa fi afaan kan walirraa qooddatan akkasumas haalli jiruuf jireenya uummattootaa haalli inni itti walitti dhiyaatu hedduun jiraachuu simameera. Biyyoonni waliif ollaa ta'an kun aadaa, duudhaa fi aartii qaban akka beeksifatanii fi muuxannoo walirraa qooddataniifis kan gargaaru ta'uu kan himan immoo ministeera aadaa fi ispoortii Aadde Shawit Shaanqaadha. ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ፋይዳ የጎላ በመሆኑ Feestivaalli kun qophaa'uun isaa faayidaan inni gama hawaasummaa, dinagdee fi siyaasan qabu olaanaa waan ta'eef guyyoota afuriif qophiiwwan garaagaraatiin giddugala konvekshinii idil-addunyaa Addisitti kabajama. Qophii kanarrattis biyyoonni baha Afrikaa 8 hirmaataniiru. Akkasumas gareen aadaa fi ispoortii naannolee biyya kanaa fi bulchiinsa magaalotaa hirmaachaa jiru. Bakka bu'oonni biyyoota baha Afrikaa feestivaala kanarratti hirmaatanis aadaa, aartii fi seenaa keenya wal beeksisuun tokkummaa keenya cimsuuf nu gargaaras jedhan. A regional integration that we all strive for. Walitti hidhaminsa naannawaa cimsuuf nageenya waaraa, bu'uuraalee misoomaa fi misooma industiriitiin akkasumas walitti hidhaminsa hawaasaa fi faayidaa walootiif carraaqaa jirra. Not only to celebrate our rich cultural heritage. Bakka kana kan dhufneef feestivaala kana kabajuu qofaaf miti. Aadaa keenyaan tokkummaa biyyootaa, uummata keenyaa fi seenaa keenyaa karaa ittiin cimsanudha. The spirit of collaboration between our two nations. Mirri walitti dhufeenya uummattoota lamaanii humna aartii fi aadaatiin walitti dhufeenyaa fi wal hubannaa cimsuun hawaasa dammaqaa ta'e Afrikaatti uumuuf gargaara. Biyyi kun feestivaala kana qopheessuun ishee aadaa fi aartii ishee beeksifachuun cinaatti hawwata turizimii dabaluufis kan gargaaru ta'uu dubbatameera. Waliigalteen hammattoo laga Naayil seera bishaan idil-addunyaa bu'uura godhachuun kan bocamu waan ta'eef biyyoota waliigaltee kanaan al ta'anii akka gara waliigaltichaatti dhufan gochuun bishaan Naayil bifa guutuu ta'een misoomsuun filatamaa jiran. Ogeessi seera bishaan idil-addunyaa fi gaanfa Afrikaatti hoogganaan piroojeektii bishaan laf jala Dr. Kabbadaa Garbaa yoo taragaawii dhimma kana qindeessite. Biyyoonni yaa'a laga Naayil jedhaman 11 ta'anillee bishaanichatti kan abbummaan itti fayyadamaa turan Masrii fi Sudaanii. Dhimma itti fayyadama bishaan laga Naayil yoo ka'u Masriin mirga seenaaf seeraa akka qabdu kaasuun falmiti. Innis waliigaltee bara kolonii kan biyyoota biroo qoollifachuun Masrii addatti fayyadamtu taasisedha. Waliigalteen Masriin ittiin falmitus kan bara 1929 mirga itti fayyadama bishaanichaa guutuu Masriif kan kennee fi biyyoonni biroo hojii misoomaa kamuu hojjechuu yoo barbaadan aangoo eeyyamuuf dhorkuu kan ishee gonfachiisedha. Waliigalteen duraanii biyyoonni kan fayyadamu akka hin dandeenye kan dhorkuuf daangeessu ture jedhu ogeessi seera bishaanii idil-addunyaa fi gaanfa Afrikaatti hoogganaan piroojeektii bishaan lafa jalaa Dr. Kabbada Garbaa turtii OBN waliin taasisanii. Waliigalteen dura inni guguddaan lama waliigaltee lamatti ture. Bara 1929 UK fi Gibxi gidduutti mallatteeffame. Waliigalteen kun bishaan Naayil kana biyyoonni akka itti fayyadaman qoodee jechuudha. Qoodinsi inni raawwate biliyoonii 4 Sudaaniif, biliyoonii 48 Gibxiif, warra kaaniif immoo homaa osoo qoodiin bira darbee jechuudha. Kana qofa osoo hin taane biyyoonni sulula oliirra jiran eeyyama Gibxi malee bishaan Naayilitti akka hin fayyadamne hojii kamiyyuu akka irratti hin gaggeessine jedhee kan murteesse jechuudha. Kun waliigaltee bara 1929ti. Inni bara 1959 immoo Gibxii fi Sudaan gidduutti kan taasifame. Kunis bishaan qoodee jechuudha. Qoodiinsi inni raawwate inni bara 1959 biliyoona 18.5 Sudaaniif, biliyoona 55.5 immoo Gibxiif, biliyoona 10 sababa ho'iinsa garaagaraatiin kan evaaporeet ta'u jedheeti murteesse. Biyyoonni ol jiran itti fayyadamuu hin danda'anii jedheeti murteesse jechuudha. Itoophiyaan bara 1956 kaastee waliigaltee bara kolonii mormaa turte. Biyyoonni yaa'a Naayil kan biroonis yeroo sana
kolonii jala turre waan ta'eef seerri nuti irratti hin hirmaanne nun ilaallatu jechuun itti fayyadama bishaan Naayil mormaa turan. Masrii fi Sudaan bishaan laga Naayil irratti mirga seenaa fi seeraa qabna jedhanis biyyoonni yaa'a Naayil biroon immoo waliigaltee fi seerri hunda hirmaachise bahuu qaba jechuun mormaa turan. Kanarraa ka'uun bara 1997 irraa kaasee karaa Naayil Beezin Initiatiiviin mariin garaagaraa gaggeeffamaa ture. Waggoota 20 booda biyyoonni yaa'a Naayil bishaan kana waloon bifa madaalawaa ta'ee fi hunda hirmaachiseen fayyadamuu kan isaan dandeessisu waliigaltee hammattoon laga Naayil irratti waliigaluun qaama seera baastuu biyya isaaniin raggaasisuun seera ittiin bulmaataa fi itti fayyadama bishaan laga Naayil gochuun waliigalaniiru. Waliigalteen kun humna gamtoomeen waliin guddachuuf kan gargaaru annisaa dabalataa kan kennudha. Biyyi tokko ofii isaatiin Naayil misoomsuullee yoo hin dandeenye humna sanqata yoo ta'e warri waliigaltee bu'uuraa gamtaa sulula Naayil mallatteessan kun waliin ta'anii joint project design godhanii raawwachuu ni danda'u. Bifa kanaatiin raawwii misooma qabeenya bishaanii kanan saffisiisaa jechuudha waliigalteen kun mallattaa'uunsaa. Biyyoota gidduutti immoo wal shakkiin akka inni hafu ni godha. Kanaaf tasgabbii naannoo kana keessatti hin uuma jechuudha. Egaa akkuma waliigalaatti waliigalteen kun mallattaa'uunsaa tokko seerri sirna kolonii keessatti uumame cabuusaa Afrikaanonni rakkoo isaanii mataa isaaniitiin hiikkachuu akka danda'an hojiirra ooluusaa fi guddina dinagdee fi tasgabbii naannoo kanaatiif bu'aa inni qabu guddaadha jedhamee fudhatamuu ni danda'a. Kanaan dura biyyi yaa'a laga Naayil hojii misoomaa bishaan laga Naayil irratti hojjechuu barbaadu kamuu fedhii Masriin ala deeggarsa teeknikaaf maallaqaa biyya kamirraayyuu argachuu hin danda'u ture. Sababni isaa seera koloniitu hooggana waan ta'eef. Amma garuu waliigalteen bara kolonii kan biyyoota yaa'a laga Naayil qollifachuun Masriif qofa mirga guutuu kennu waliigaltee hammattoo sulula Naayil kan biyyoonni irratti hirmaachuun waliigalanii qaama seera biyya isaanii godhataniin bakka bu'ameera. Waliigaltee kana kan hoogganu komishiniin waliigaltee Naayil odeeffannoo haala qilleensaas ta'e kan biroo biyyoota miseensa hin taaneef hin kennu. Kun immoo biyyoota waliigaltee kanaan ala ta'an ni miidha. Yaa'insi bishaan Naayil maal fakkaata? Goginsatu dhufaa jiramoo lolaatu jiramoo bara kana maal fakkaata kan jedhu waliigaltee kana qaamni bulchu Naayil Beezin Commission jedhama. Inni ragaa kan kennuufi biyyoota waliigaltee kana mallatteessaniif. Kanaaf isaaniif isiniin kennu jechuu danda'a jechuudha. Lammata bishaan kun eegamuu qabaa, kunuunfamuu qabaa. Faayidaa ammaafis ta'e dhalootatti aanutti dabarsuudhaaf kunuunsa kana keessatti hin hirmaanne yoo ta'e yaa'insa dakaarra waan jiraniif bishaan kun yoo faalame eenyuyyuu caalaa biyyoota kana lamaanii jechuudha kan miidhamu. Kanaaf balfa nutti gadhiistanii bishaan keenya nu jalaa xuraa'ee maal ta'e jedhanii komachuu hin danda'an jechuudha. Maaliif qaama waliigaltee kanaa waan hin taaneef. Waliigalteen bishaanii waggaa 4500 dura Iraaq keessatti jalqabuusaa ragaan seenaa kan agarsiisu yoo ta'u hanga ammaatti addunyaa irratti waliigalteen bishaanii 3000 ol mallattaa'eera. Waliigaltee bishaanii akka addunyaatti beekaman keessaa waliigaltee Paakistaanii fi Hindi gidduutti bara 1960 indastiriitii, waliigaltee Helsiinkii kan bara 1966 mallattaa'e, bara 1906 immoo Xaaliyaanii, Faransaayii fi Ingiliz gidduutti waliigaltee sadee kan Londanitti mallattaa'an akka fakkeenyaatti kaasuu ni danda'ama. Biyyoonni hedduu kan irratti hirmaatanii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin fudhatama kan argate garuu konvenshinii bishaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan bara 1997 mallattaa'e bara 2014 gara hojiitti seenedha. Waliigalteen itti fayyadama bishaanii kan biyyoonni irratti hin hirmaanne biyyoota sana keessatti hojiirra ooluuf bu'uura seeraa hin qabu. Kunis chaartara hundeeffama Afrikaa irratti kan taa'e yoo ta'u biyyoonni gaafa kolonii jalaa bahan kan dhaalan daangaa qofa ta'uu ifatti kan kaa'u yoo ta'u seerri idil addunyaas biyyoonni waliigaltee keessatti hin hirmaannerraa dirqama bahanis ta'e faayidaa argatan akka hin jirre lafa kaa'eera. Hammattoon itti fayyadama laga Naayilis bu'uura seera bishaanii kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniin kan bocamedha. Kanaaf biyyoota waliigaltee kanaan ala ta'an akka gara waliigaltichaatti dhufan gochuun bishaan laga Naayil bifa guutuu ta'een misoomsuun filatamaadha jedhu Dr. Kabbadan. Biyyoonni mallatteessiin kun tokkoffaa taa'umsa isaanii dakaa. Lammata yaa'insa bishaanii sulula Naayil kanaaf homaa waan gumaachan hin qabanii dhiibbaan isaan qaban xinnoodha jechuudha. Haa ta'uuti gara fuulduraatti biyyoonni kun akka gara kanatti dhufan amma ta'e amansiisuudhaaf deemuun barbaachisaadha. Maaliif akkuma isaanitti seenaniin humna dabalataa ta'u jechuudha. Misoomna adda addaa waliin gaggeessuun yoo barbaachise beekumsaanis qabeenyaanis gumaachuu danda'u. Lammata
naayil kun kan hunda erga ta'ee bishaan jirutti itti fayyadamoo qofa osoo hin taane bishaan kana bifa sustainable ta'een gara fuulduraatti dhaloota itti aanuuf dabarsuudhaaf hojiin barbaachisu hedduutu jira jechuudha. Naannoo kunuunsuu faalama adda addaa irra bishaan kana eeguun seera kana addunyaa irratti beeksisanii eegumsi barbaachisaan ta'e akka waliigala sulula kanaaf kan gaggeeffamu gochuun barbaachisaa waan ta'eef isaan as keessatti hammachiisuun barbaachisaadha. I think gara fuulduraatti mootummaawwan asirratti hojjetu dheen abdadha. Jarri kunis fala biraan qaban.